Akkam jirtu faamilii nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa yookaan oolmaa sharafaa karaa Itoo Bilaak Maarkeettii akkasuma karaa baankiitiin illee qabadeen dhufaa jechuudha. Chaanal kanarratti guyyaa hundayyuu karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo baankii wal fakkaataa qabadeen dhufuu jechuudha. Baankii akka dareen qabadeen dhufa. Baankiin maaliif wal fakkaataa miti waan ta'eef jechaadha. Fakkeenya guyyaa kalee baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 6 qabadee dhufee jechuudha guyyaa kaleechaa. Guyyaa har'aa immoo baankii qacaree tananii baankii dashaniin biyyoota 5 jechuudha. Birii biyya Kuweet yookaan diinaara Kuweet keessa gateen biyyoota 5 qabadee dhufee jechaadha. Egaa warroon immoo mana kanaaf haaraa taatanii sabskiraayibii, sheerii, laayikii godhaa, koomentii irree barreessaa isiniin jedha. Warroon mana kanaaf immoo maatii ta'an sheer laayikii godhaa, keessattuu laayikii godhaa. Maaliif laayikii baay'ee barbaachisaa waan ta'eef laayikii godhaa, obboleewwan keessaniif irree sheerii godhaa oo isinitti tolee isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu jechaadha biyyoota 20 kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomar Riyaala, Duubaay, Dirhaama, Saawud Arabiyaa, Riyaala, Kuweet diinaara, Baareen diinaara, Joordaan diinaara, Chaayinaa, Yowaanii, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Koronaa, Turkii Liree, Ijipshaan Paawundii fi kan kana fakkaatan jechuudha. Salphumatti biyyoota 20 biyyoota muraasan maqaa dha'ee jechaadha. Amma karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe baankii dashaniin jechaadha. Biyyoota 5 akkuma beekamu Duubaay Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Ameerikaa doolaara, Paawundi Sterlingii, Yuuroodha jechuudha. Birii biyya Kuweetii keessa gateen jira jechuudha. Guyyaa kaleessan qofaan qabadee dhufe guyyaa har'aa birii biyya Kuweetii yookaan diinaara Kuweetii hin qabanne biyyoota 5 qofaa jechuudha. Karaa baankii dashaniin jechaadha. Guyyaa har'aa jechaadha. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin biyyoonni dabalan hin jiru. Biyyoonni hir'isanis hin jiru. Biyyoonni akka kaleessatti jiranis hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf Biriin Duubaay akkuma kaleessatti jira jechuudha. Hin daballees hin hir'isnes jechuudha. Ameerikaa doolaariin irree akkasuma akkuma kaleessatti jiru jechuudha. Kun immoo dabalaniitu jiru. Fakkeenyaaf birii Saawudii guyyaa har'aa dabaleetu jira jechuudha. Xiqqas waan ta'e yaa ta'u malee dabaleetu jira jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa biyyoonni kun dabalanii biyyoonni kun hir'isanii jiru. Biyyoonni akka kaleessatti jiran irree hin jiru jechuudha. Biyyoonni akka kaleessatti jiraniitu hin jiru jechuudha. Akkuma jedhee kun dabalan kun hir'isanii kun akkuma kaleessatti jiru jechuudha. Gabaabumatti guyyaa irraa wal keessa makameetu jira jechuudha. Egaa gabaabumatti jechaadha akkuma beekamu guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a guyyaa irraa akkasuma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko jechaadha karaa Itoo Bilaak Maarkeettii yookaan gabaa gurraachaan jechaadha guyyaa irraa birii 100 fi birii 82 fi saantiba 19 jechuudha. Isuma kaleeti Ameerikaa doolaariin akkuma jedhe isuma kaleeti jechuudha. Hin daballeesi hin hir'isnes jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko immoo guyyaa irraa karaa baankii dashaniin jechaadha. Birii 100 birii 59 fi saantiba 35 jechaadha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birii 100 birii 29 fi saantiba 39. Awustiraaliyaa doolaariin karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birii 100 birii 27 fi saantiba 51. Hoomar Riyaalli karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birii 400 fi birii 73 fi saantiba 74. Duubaay Dirhaamiin karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birii 49 fi saantiba 60 jechuudha. Guyyaa kaleerree kanuma biriin Duubaay daballeesi hin hir'isnes jechaadha. Guyyaa har'aa jechaadha. Akkasuma immoo Duubaay Dirhaamiin jechaadha karaa baankii dashaniin birii 46 fi saantiba 19 dhugaa dubbachuuf karaa baankii dashaniin guyyaa irraa baay'ee ol ka'eetu jira jechuudha. Guyyaa kaleechaa fakkeenyaaf baankii daldala Itoophiyaatiin biriin Duubaay naannoo birii 43 ture jechuudha. Birii 43 saantiba wayiiti. Guyyaa har'aa immoo baankii dashaniin birii 46 jechuudha. Biriin Duubaay garaagarummaa birii lamaati jechuudha. Biriin kanaaf nanu baankii qaqqajareen qabadee dhufa jechuudha. Baankota wal fakkaataa qabadee hin dhufu jechaadha. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa Riyaalli karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birii 48 fi saantiba 55 jechuudha. Birii Saawudii naannoo saantiba 10 dabalee jira. Guyyaa irraa karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin jechaadha. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa Riyaalli jechaadha. Karaa baankii dashanii birii 45 fi saantiba 11. Kunillee karaa baankii dashaniin baay'ee ol ka'ee jira biriin Saawudii jechaadha. Kan itti aanu Kuweet diinaarri karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birii 500 fi birii 88 fi saantiba 22. Baareen diinaarri karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birii 400 birii 83 fi saantiba 89. Joordaan diinaarri karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birii 200 birii 56 fi saantiba 93. Chaayinaa Yowaaniin karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birii 26 fi saantiba 91. Kan itti aanu Paawundiidha.
Paawundi sterlingiin karaa Itiyoo bilaak maarkettiin birrii 200 birrii 43 fi saantiima 63 jechaadha guyyaarraa. Paawundiin akkasuma immoo paawundiin jechaadha karaa baankii dashanii birrii 200 birrii 12 saantiima 85 jechaadha. Karaa kunillee karaa baankiitiin baay'ee ol ka'eetu jira jechuudha paawundiin. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon karaa Itiyoo bilaak maarkettiin birrii 200 birrii 7 fi saantiima 90 jechuudha. Yuuroon guyyaa har'aa qannaseetu jira jechaadha. Akkasuma yuuroon immoo jechaadha karaa baankii dashaniin jechaadha. Akkuma jedhee birrii 100 birrii 87 saantiima 24 koronnaan karaa Itiyoo bilaak maarkettiin birrii 18 fi saantiima 76 Isuwis biraankiin karaa Itiyoo bilaak maarkettiin birrii 200 fi birrii 23 fi saantiima 58 Turkii liireen karaa Itiyoo bilaak maarkettiin birrii 3 fi saantiima 85 Hijibshaa paawundii yookaan birrii Hijibti karaa Itiyoo bilaak maarkettiin birrii 3 fi saantiima 55 Israa'el shekeliin karaa Itiyoo bilaak maarkettiin birrii 59 fi saantiima 31 Yemen rihaalli karaa Itiyoo bilaak maarkettiin 0 saantiima 76 birrii Yemen torbee tokko oli jechuudha. Kanumaan jira 0 saantiima 76 jechuudha. Hin daballees hin qannasnes jechaadha. Birrii Yemen guyyaa hundayyuu fi birrii Yemen birrii Paakistaan baay'ee xiqqoodha. Kanaaf isaan yoo dabale sangamuu hin dabalanii yoo hir'isanii sangamuu hin hir'isanii jechaadha. Kennitaan hundiidha. Hindii ruupiin karaa Itiyoo bilaak maarkettiin birrii tokkoof saantiima 88 Paakistaan ruupiin karaa Itiyoo bilaak maarkettii 0 saantiima 65 kunillee torbee tokko oli kanumaan jira jechuudha. Birriin Paakistaan 0 saantiima 65 jira jechaadha. Egaa gabaabumatti karaa Itiyoo bilaak maarkettiin biyyoonni 20 kana fakkaatu akkasuma karaa baankii dashaniin immoo biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Gabaabumatti karaa Itiyoo bilaak maarkettiin guyyaa har'aa biyyoonni dabalees biyyoonni hir'isanis akkuma kaleessatti kan jiranis hin jiru jechuudha. Gabaabumatti guyyaa har'aa jechuudha. Karaa Itiyoo bilaak maarkettiin gargar baasee muudhaaf immoo yeroo baay'ee gaafata waan ta'eef maaliif biyyoota 20 waan ta'eef biyyi kun dabalee biyyi kun hir'ise biyyi kun dabalee gaafan jedhee akkuma kaleessatti jira gaafan jedhee yoo jedhu yeroo baay'ee natti fudhata jechuudha. Kanaaf gabaabumatti biyyoonni kun dabalanii biyyoonni kun hir'isaniitu jiru jechuudha. Biyyoonni kun immoo akkuma kaleetti jiru jechuudha. Egaa kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu warroonni Joordaanii biyya ruchuu kan limneen jirta fakkeenyaaf birrii biyya Joordaanii diinaara jedhama. Warroonni biyya sanaa immoo diinaara osoo hin taane doolaarii fudhatu jechuudha. Beeruutii yookaan limneen birriin biyya Beeruutii paawundii jedhama. Paawundiin biyya Beeruutii immoo akka birrii Yemenii akka birrii Paakistaanii jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaatu caala jechuudha. Birrii biyya Beeruutii jechaadha. Kanaaf birrii biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhattu jechaadha. Doolaariin immoo hedduutu jiru. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jeetan jira. Isaan keessa isin Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Kan keessan warroonni Joordaaniif Beeruut yookaan Libneen jechaadha. Keessattuu warroonni mana madaamii jirtan Ameerikaa doolaariidhaan herreeggatu yookaan hasaabbattu jechuudha. Guyyaarraa fakkeenyaaf karaa Itiyoo bilaak maarkettii yoo ergattanii birrii 100 birrii 82 saantiima 19 jechuudha. Akkuma dura dubbadhee suma kaleessatiin oolee waan ta'eef kanaan herreeggattu jechuudha. Guyyaarraa irree kanuma waan ta'eef jechaadha. Karaa baankii dashan immoo yoo ergattan Ameerikaa doolaariin tokko birrii 100 birrii 59 fi saantiima 35 isuman dura dubbadhee jechuudha. Kanaan herreeggattu jechuudha. Ameerikaa doolaariin kana taa waan ta'eef jechaadha. Salphumatti birrii biyya sanaa miti jechuudha. Warroonni Joordaan jirtan diinaara biyya sanaa miti. Beeruut yookaan limneen immoo paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaarii ta'a jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun har'aa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin walitti deemnutti nagaan naaf tura.